ummanni keenya ummanni Oromoo garmalee amma yaadamuun olitti hamma dubbatamuun olitti garraamiidha waan jennuuf kanaaf mee waan gidduu kana ta'een kaleessa guyyaa kaleessaa waan ta'e tokkoon isinitti agarsiisa. Akkuma beekamu gidduu kana Jawaar Mohaammed biyyoota Awurooppaa deemee Ameerikaa deemee kitaaba isaa beeksifataa jira. Yeroo sanatti dhimma siyaasa baheef keessattis dhimma Oromoo keessattis waan tokko tokko yaada tokko tokko kaasee mootummaa wajjin komee qabu dhiyeessaa jira. Waan ta'e tokko isinitti agarsiisa. Waan takka hin yaadamne tokkoo fi hin ta'a jedhamee waan hin yaadamne tokkotu ta'een isinitti agarsiisa. Mee waan kana viidiyoo kana hordofaa mee asirraa. Daandannoodhaaf qofa oduu hin taane galii ta'ee qoodutti agarsiisee jira. Taa'ee danda'a. Ministeer Deetaan dhimma nageenyaa duraanii hoogganaan biiroo adda addaa keessatti bilchiginnaa jalatti dalagaa ture. Hidhamee dhiyeenya kan mana hidhaatii bahe taa'ee danda'a doolaara 1,000 Dhaggeeffadhaa mee. Mee dhaggeeffadhaa mee. Waanuma uummanni keenya jedhu jechuudha. Obbo Taayee baga Rabbii qabsoo irratti simmake jennaan. Obbo Taayee baga Rabbii qabsoo Jawaar Mohaammadii waliin dhaarsa jennaan. Obbo Taayee Obbo Taayee kennaan obbo tokko dhageenne Mee dhaggeeffadhaa gaa. Kun maal jedhaa uummanni keenya dhiifama sagaleen isaa sirriitti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Garuu yaada isaa siniin kaasa. Obbo Taayyeeni Koloraadotti Jawaar Mohaammed gidduu kana maree gochaa jira kaleessa kana uummataa wajjini. Obbo Taayyeeni kitaaba hin gaabbu kan Jawaar Mohaammed barreessee gabaadhaaf dhiyeesse kana doolaara Ameerikaa 1,000 bitadheeraa jedhee galii galchee qarshii sanallee koree dhimma kanaaf hundaa'e yookaan immoo koree kitaaba kana gurguru irratti galii godheeraa. Kanaafii jedha uummanni keenya. Obbo Taayyeedhaanii weelkaam baak baga deebitee gara qabsootti daamtee jedha tokko. Lammata qubataa Koloraadoos si goona ispoonsara sii taanaa jedhan. Inni kan biraa gara qabsoo qeerrootti baga daamtee gara qabsoo Jawaaritti baga dabalamteedha. Maal isin fakkaate uummanni Oromoo kuni uummanni keenya kuni garmalee garraamiidha gara laafessa nama kalee dudduuba deebi'ee badii namarra ida'u miti yookaan immoo badii namarra lakkaa'u miti kan jennuu fi kanaaf egaa. Obbo Taayyee olaaltanii Jawaariin kanaan dura waan hin jedhin hin qabu. Mootii girrisaa jedheeraa girrisaa jedheeraa giraazmaach girrisaa jedheeraa. Qeerroo arrabseera, Oromoo arrabseera, Jawaariin arrabseera, xiqqeesseera waan hin jedhin hin qabu. Kanarraa kan ka'e namni garagaleetu Taayyeen guyyuma tokkoof qabsoo Jawaar Mohaammed gaggeessu wajjin hiriira jedhame faana hiriira jedhamee yaadeen beeku.
Garuu immoo siyaasa keessatti waa tokko jira. Maal jedhu namoonni isinitti fakkaate? Siyaasa keessatti firri dhaabbataanii fi diinni dhaabbataan hin jiru jedhu. Garagaggalaadha jechuudha siyaasni kun argite. Garagaggalaadha. Inni kun piraaktikaalii yookaan immoo hojiidhaanii waan amma obbo Taayyeen godhan kanarraa arguu dandeenya. Kaleessa Giraazmaat Girrisaa adeemsi kee sirrii miti. Jechaa baheetu har'a immoo kitaaba isaa bitee galii godhee isinitti makameera. Maal mul'isa gaa kun? Tokko Oromoon immoo warri taa'ee kana dhaga'e immoo akkam gammade gammachuusaa garmalee dhageessifate. Obbo Taayyeen gara kanatti makamuu isaatti baay'ee gammade Oromoon. Uummanni achi walgahii sana keessa jiru jechuudha. Maal mul'isa gaa uummanni kun gara laafessa lakkii hin barbaannu qarshii isaa kana doolaara isaa kana deebisaa fi kitaabicha nuyyuu binnee finnaa Taayyee wajjin lammata waluu arguu hin barbaannu hin jenne uummanni kun. Welcome back jedheen kottu baga nagaan deebitee dhufte jedheen. Amma uummanni kun gara laafessa akka ta'e obbo Taayyeen achi ba'anii waan dubbatanii qabanii dhiifama naa godhaa danda'uun goree kana sana hin jenne kitaabuma biteedha. Amma akka uummanni kun garraamii gara laafessa ta'e agarsiisaa jechuudha. Nama kaleessa si arrabsaa waggaa meeqa si arrabsaa ba'ee ji'a meeqa si arrabsaa ba'eeni guyyaa meeqa si arrabsaa ba'eeni siuma tokkoon waan daqiiqaa 10 hin guunne keessatti dhiifama sii goonneerraa. Kanaan booda si simanna. Ati kan keenya gaafa jedhu nama ajaa'iba jechuudha. Ijaabbiyyoo ture uummanni kunii fi obbo Taayyeen. Namni kamtiyyuu ilaalcha siyaasaa fedhe deeggaruu danda'a, mormuu danda'a. Garuu immoo saba arrabsuun qabsaa'ota Dr. Abiyyiinis haa ta'u arrabsuun hin barbaachisu. Shimallisiinis arrabsuun hin barbaachisu. Jawaariinis arrabsuun hin barbaachisu. Dr. Lammaas arrabsuun hin barbaachisu. Yaada yaadaan mormuutu barbaachisa ture. Taayyeen garuu kallattii dhumaanii irratti xiyyeeffateetu Jawaariin arrabsaa ture jechuudha. Qeerroof qarree arrabsaa ture jechuudha. Girrisaa jedhee ormaa wajjin. Kun hin barbaachisu ture jechuudha argitanii. Amma deebi'eetu lakki gara qabsoo kanaatti makameera. Uummanni kun immoo sin fudhannu hin jenne welcome back baga nagaan deebitee nuu dhuftee harka rukutee simata. Isa kanarraa warri kaanis barumsa guddaa barachuu qabu. Obbo Taayyee qofatu hin taane bor waan ta'u hin beektan waan ta'eef har'a bakka jirtan ilaaltanii. Har'a aangoo isinitti kenname ilaaltanii. Har'a carraa isinii kenname ilaaltanii. Nama dhuunfaas uummata isin arrabsinaa. Yaada yaadaan mormaa. Siyaasa siyaasaan mormaa. Malee kaayyoodhaan mormaa malee kallattiidhaan nama dhuunfaa irratti xiyyeeffattanii saba irratti xiyyeeffattanii abbootii aangoo irratti xiyyeeffattanii arraba dhiisaa. Maaliif bor waan ta'u hin beektu kunoo dhuftee harkatti kufta. Dhuftee harkuma isaaniitti kufta. Abaabooni OPDO dura lafarraa arrabsaa jibbaa bahe. Dhumarratti gaafa mootummaan yaadik aangoo gara OPDOtti fidu TPLF irraa OPDO madura arrabsamu jibbamu sanatu Eertiraa irraa biyyatti galche kabajaadhaan abaa'oo. Kanaafuu argitanii waan bor ta'u hin beekamu. Ariifattanii namas in arrabsinaa uummatas in arrabsinaa jechuu barbaadeetani. Barumsa guddaa irraa baradhaa warri kaan kanarraa. Kanaaf uummanni Oromoo achitti simannaa gootaniif baay'ee galatoomaa. Jawaar Mohaammed illee deebi'ee na arrabse jedhee Taayyee na arrabsine. Habtaamuu isa gidduu kana arrabsaa jiruun illee maal jedhe adaraa dhiisin hangingilchinii dhiisi. Ani ifa hiriyaa yeroo dheeraa turree dheen adaraa isa jaalalaa isa hiriyummaa dhiyeesseen malee hin arrabsine. Waa baay'ee jedhee arrabsuu danda'a ture. Galatoomaa ulfaadhaan jedha. Obbo Taayyeen egaa gara qabsoo Jawaaritti makaman jechuudha. YouTube chaanaalii kana like, share, subscribe naa gochuun dagatinaa nagaa naa qaban.